Har'a kadhannaa kiristaanotaa loluudhaaf seerota itti fayyadamnu warra dhokatoon maal akka ta'an isinitti hima. Seerota kanneen yoo beektan kadhannaan keessan humna qabaata. Akkasumas kadhata ija qabeessa ta'e. Addunyaa seexanaa keessatti ga'een koo inni ijoon gara mana amantootaa waldaa kiristaanaaf hospitaalatti illee hafuurota nama dadhabsiisaniif muusessan erguudhaan kadhannaan kiristaanotaa Waaqayyo bira akka hin geenye gochuu ture. Kabajamtoota dhaggeeffattoota koo dhuga ba'umsa kana hamma dhumaatti dhaggeeffachuudhaan yoo irraa barattan laayikii fi sheer gochuu hin dagatina. Amotube sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Dhuga ba'umsa kana kanan isinitti himuuf isin sodaachisuuf utuu hin taane akka of eeggattaniif. Waggoota dheeraadhaaf hojii seexanaa isa gadi fagoo keessan ture. Kadhata kiristaanonni dadhaboon kadhatan irratti yeroo xonqaayonni fi ergamoonni seexanaa qoosan gidduu isaaniitti argamee hirmaadheera. Kiristaanonni jireenya hafuuraa isaaniitti dadhaboo ta'an seerota kana waan hin beekneef kadhannaan isaanii Waaqayyoo bira akka hin geenyeef itti fayyadamna. Kadhannaan kiristaanotaa hojii mootummaa dukkanaa isa ta'e mootummaa seexanaa irratti balaa inni geessisu kan isin yaaddanii fi tilmaamtanii olidha. Kanaafuu humna qabnu hundumaan wal qindeessinee seerotani kanatti fufee isinitti himuun kadhannaan isaanii Waaqayyo biratti akka hin dhaga'amne yookaan Waaqayyo bira akka hin geenye gochuuf dhaman. Seexana biraa ergamni naaf kennamee itti gaafatamummaadhaan kanan socho'aa ture Afrikaa dhihaa Gaanaa keessatti ture. Hojiin koo inni ijoonis ergamoota seexanaa erguudhaan iddoo kadhati jiru kamittiyyuu dukaakii yookiin dadhabbii gadhiisuudhaan kadhannaan kiristaanotaa akka hin dhaga'amne gochuudha. Jalqaba irratti kiristaanonni yeroo kadhataa qaban eenyufa akka ta'an hordofnee adda baasna. Sana booda sa'aatii isaan itti kadhatan barra. Kadhannaan isaanii dadhabaadha yoo ta'e ni dhiisna. Kadhannaan isaanii humna kan qabu yoo ta'e garuu xiyyeeffannoo addaatiin hordofuu jalqabna. Yeroo baay'ee mana koo keessa kutaa aaraan guute keessa taa'een digimtii hojjedha. Hojiin koo kunis kan inni irratti xiyyeeffatu jechoota kadhannaa keessan keessa jiran humna dadhabsiisu itti erguudhaan kadhannaan keessan akka hin dhaga'amne gochuudhaani. Kadhannaan kiristaanota tokko tokkoo hoomaa tokko hojjechuu akka nuti hin dandeenyetti hidhee nu teessisa. Warra kaan irratti garuu hojiin keenya nuuf milkaa'ee kadhata isaanii fashaleessina. Dhugaan isaa akkasi. Kadhannaan meeshaa lolaa kiristaana tokkoof kennamedha. Kiristaanni jabaan ittiin lolee mo'ata. Inni dadhabaan garuu utuu kadhatuu nuuf booji'ama. Mee seerota arfan mootummaa seexanaa keessaa ittiin kadhata kiristaanotaa qabnu haa ilaallu. Inni jalqabaa haala keessatti kadhannaa kadhatan yookiin atiimosferii kadhannaa jedhama. Kadhannaan jechoota baay'isanii wacuu qofa akka hin taane seexanni sirriitti beeka. Kadhannaan iddoo sirrii fi haala gaarii ta'een qofaatti kadhatamu humna akka qabu seexanni jabeessee beeka. Kanaaf kadhannaan isin qofaatti kadhattan haalota adda addaatiin akka jeeqamuu fi akka isiniif hin mijanne akka goonuuf nu erga ture. Sababni isaa kun yeroo ta'u xiyyeeffannoodhaan kadhachuu waan dadhabdaniif kadhannaan keessan humna dhaba. Gaanaa magaalaa Akraa kan jiraattu obboleettiin AC jedhamtu turte. Isheen obboleettii jireenya ishee gooftaadhaaf kennite amantuu jabduu ture. Yeroo hundumaa halkan kaatee kadhatti ture. Kadhannaan ishees mootummaa seexanaa keessatti miidhaa hamaa nurraan ga'aa ture. Waa'ee obboleettii kanaatiif yeroo baay'ee walga'ii teenyee erga qoranneen booda kadhataa halkanii walitti fufaa ta'e akka isheen qabdu hubanne. Humni kadhannaa ishee irraa kan ka'e kallattiidhaan lollee ishee mo'uu dadhabne. Kanaafis ishee dadhabsiisuuf seera haala kadhannaa yookiin naannoo kadhannaa atiimosferii kadhannaa jeequu jedhu fayyadamuu jalqabne. Iddoo isheen kadhannaaf itti fayyadamaa turte halkan maatiin ishee lola itti kaasanii akka ishee jeeqaniif waliif galle. Obboleettiin ishee xiyyiiti. Haati ishee sagalee ol kaastee dheekkamti. Akkasumas yoo maatii isheef obboloota ishee irra darbe immoo ishee dhumti mataan ishee bilbila ishee irratti yeroo akka dabarsitu goona turre. Waan dandeenyu hundumaa goone yoo isheen kadhannaaf jilbeenfatte dadhabbiin akka itti dhaga'amu hafuurri ishee akka dadhabuu fi akka isheen xiyyeeffannoo ittiin kennineef yaanni ishee akka bushaa'u goona. Jilbeenfachuu inniif garuu mogolee waan ishee buufneef kadhannaa humna hin qabne kadhattee rafti. Akkuma kana namoota gareedhaan yookiin gurmuudhaan kadhatanis naannoo isaan itti kadhatanitti ergamoota keenya warra waca kaasan ergina. Ergamoonni keenya kun akkuma deemaniin
manni dhugaatii naannoo jarri kun itti kadhatan jira yoo ta'e sagaleen sirbaa fi jeequmsi guddaan akka dhaga'amu goona. Akkasumas namoonni naannoo sana jiran akka wal jeeqan gochuudhaan kadhannaa gabaabaa fi humna hin qabne akka isaan kadhatanii xumuran taasisna. Inni kun seera isa jalqabaa naannoo kadhannaa jeequu jedhu fayyadamuudhaan. Seerri inni lammaffaan seera waliigaltee yookaan the law of agreement jedhama. Addunyaa afuraa keessatti waliigalteen humna dabala. Xonqaayoonni waan tokko beeku. Innis yeroon kadhannaa keessanii utuu hin ga'in sodaa fi cubbuu wajjin waliigaltee akka isin gootan gochuudhaan kadhannaan keessan akka aboo hin qabaanne taasisuudha. Gaana magaalaa Cape Coast keessatti hojii xinqolaa keessa yeroon ture mucayyoo barattuu Adawaa jedhamtu tokkotu turte. Barattuun kun hosteela keessa barattu keessatti jabaattee kadhatti turte. Haa ta'u malee guyyaa guyyaa cubbuu namoonni irratti hin beekne akka isheen hojjettuuf ishee qorre. Irra deddeebiidhaan ishee kuffisne. Halkan immoo abjuu nama jibbisiisu akka isheen argitu goone. Cubbuu dhokataa hojjechuu isheetiin addunyaa afuraa keessatti cubbuu wajjin waliigaltee gochaa jiraachuu ishee garuu ofirratti hin beekne. Yeroo isheen kadhachuuf jilbeenfattus cubbuu isheen hojjette hundumaa gara sammuu isheetti fiduudhaan akka isheen of ceephaatu goone. Utuu hin hubatiin cubbuu isheen shaakalte kadhannaa ishee kana kan qabuu fi humna maleessa akka ta'u ishee taasise. Achuma Gaanaa keessa namicha qurxummii qabuun jiraatu tokkotu ture. Inni nama baay'ee kadhatuu fi hariiroo gaarii namoota wajjin qabu ture. Karaa ittiin isa dadhabsiisnu utuu barbaannus baay'ee akka inni aaruu fi akka inni dheekkamu hubanne. Dadhabina isaa kanattis fayyadamnee kadhannaa isaa dadhabsiisuuf hojjechuu jalqabne. Olloota isaa keessaa namni tokko jecha isa aarsu akka itti dubbatuuf ergine. Namichis baay'ee aaree lolee arrabsuu jalqabe. Namoota isa miidhanis haloo ba'achuudhaaf garaa isaatti daba yaaduu jalqabe. Namootuma dur nagaan wajjin jiraatu wajjin akka inni waliif hin galle goone. Yeroo inni kadhachuuf jilbeenfatus mana murtii mootummaa seexanaa keessa dhaabannee aarii fi dheekkamsaa wajjin waliif galeera jennee irratti xonoqqoluu jalqabne. Akkasitti kadhannaa isaa busheessine. Seerri inni sadaffaan seera jijjiirraa yookaan the law of substitution jedhama. Seerri kun kan inni hojjetu kiristaanota nuti karaa adda addaan kuffisuuf yaallee dadhabne irrattidha. Yaallee argachuu dadhabne kadhannaan isaanii kallattii isaa akka gadhiisu goona yookiin mata duree kadhannaa jijjiirsifna. Mata duree kadhannaan isaan irratti kadhachaa turan dhiisnee dhimma biraa isaan mata duree kadhannaa godhatan uumnaaf. Akkasitti kadhannaa ijoo isaan qabatanii jiran deebii utuu hin argatiin hafa. Gaanaa magaalaa Teemaa jedhamtu keessa paasterii yeroo hundumaa halkan ka'ee kadhatu tokkotu ture. Mata dureen kadhannaa isaas hojii xinqolaa, hojii dukkanaa hawaasa inni keessa jiraatu keessatti baay'achaa jiru akka diigamu ture. Kanaanis baay'ee nu rakkise. Irra deddeebiidhaan yaallee dadhabsiisuu dadhabne. Dhuma irrattis tooftaa keenya jijjiirree seera jijjiirraa fayyadamne. Isa inni hojii keenya diiguudhaaf kadhachaa ture danqamneerra waan ta'eef rakkoo maallaqaa inni qabu itti babal'isnee mata duree kadhannaa isaa akka inni godhatu taasisne. Gidduu kanattis nuti hojiin keenya jabaannee itti fufe. Kunis kan inni ta'eef kadhannaan paasterichaa humna waan dhabeef utuu hin taane xiyyeeffannoon kadhannaa isaa nurraa kaasee waan biraa irra akka inni godhatu gochuu keenyaanidha. Seerri arfaffaan seera yeroo kadhannaati. Kadhannaan halkan walakkaa keessumaa gara bariitti godhamu mootummaa seexanaa fi hojjettoota isaatii baay'ee miidha. Sababni isaa guyyaa isa bira bari'aa jiru irratti hojii nuti qabannee jirru waan balleessuuf. Yeroo kadhachuu qabdanitti akka isin hin kadhanne yoo goone yookiin sa'atii kadhannaa keessan yoo dabarsine kun tooftaa ittiin isin dadhabsiisnu keessaa isa tokkodha. Sa'atii kadhannaa keessan dhaabbataa yoo ta'e utuu sa'atiin keessan hin ga'in dursinee miirri dhukkubbii akka isinitti dhaga'amu goona. Akkasumas haasaadhaan bilbilaa fi miidiyaalee adda addaa fayyadamuudhaan yeroo keessan akka dabarsitan goona. Daftanii seexana biraa akka ta'e bartanii
hin kadhattan yookiin ittiin hin mormitan yoo ta'e humni kadhannaa keessanii dadhabaa ta'a. Kadhannaan hojii baay'ee dadhabsiisaa fi obsa nama gaafatudha. Garuu meeshaa kiristiyaanaa isa jabaadha. Kanaafuu kadhachuutti cimaa, obsaanis itti jabaadha.